waggoota dheeraadhaaf gaaffiin tokko deebii osoo hin argatiin jira. Maqaan isaa Nadhii Gammadaa. Nama tokko qofa miti, seenaa tokko. Biyya keenya jaalannu namoonni qooddan. Seenummoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Barataa ture, abdiis qaba ture, hiriyootas qaba. Garuu jireenya isaa keessatti murtee guddoo murteesse. Barnoota isaa dhiise, gara qabsootti seene. Waggoota hedduu qabsoo keessa dabarse. Hogganaa ta'e, nama dubbii isaatiin namoota kakaasu ta'e. Garuu guyyaa tokko harka diinaa seene. Ergasii Nadhiin dhabame. Garuu maal ta'e? Nadhii Gammadaa eessa jira?